eeguu jechuun maal jechuudha? In eeggate jechuun in abdate jechuudha. Eeggataa jirta taanaan in milkoofta. In eeggate jechuun in milkaa'e jechuudha. In eeggate jechuun jedha ayyaati. In milkaa'e eeguu keessaa abdiin jira, milkaa'uun jira. Sadaffaa hin eeggate jechuun hin bisheeffate jechuudha. Bisheeffate in eeggate jechuun bishaateeraaf jechuudha. Namoota baay'ee jala wantoonni dhokate kanaadha. Hin eeggatu waan ta'eef hin bishaatuuf. Hin eeggatu waan ta'eef hin milkaa'u. Hin eeggatu waan ta'eef abdiin qabu. Deebi'aa. Hin eeggatu waan ta'eef hin milkaa'u. Hin eeggatu waan ta'eef hin bishaatuuf. Hin eeggatu waan ta'eef abdiin qabu. Iyyaadhuma fiigaa. Iyyaadhuma hojjeta. Hin eeggatu. Hin eege jechuun maal jechuudha? Hin amaname jechuudha. Taammaanyoon ማለት ነው. ሃሌሉያ. Hin eege jechuun maal jechuudha? Hin amaname jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa maal jedha? Arbuusaa kan eeggate ijasaa hin nyaataa. Ameen jedha ayyaakaat. Kan eeggateetu nyaata jedha ayyaati. Nama cina kee jiruun eeggannaan hin nyaataa jedhin. Waan eeggataa jirtuuf nyaattee dhuftee dhugaa baata. Inni gara biraan hin eeggate jechuun maal jechuudha? Ameen jedha ayyaakaat. Hin jaallate jechuudha. Wadda deewu waan jaallateef eeggataa jira. Aduukaa jirtu. Hin eeggate jechuun maal turan jee shanaffaa? Hin jaallate. Fakkeenyaaf hammati barattee fixuttan si eega. Biyya kana keessatti biyya alaatti addaa ta'e Ameerikaatti eega. Waan jaallatuuf Itoophiyaa keessa ta'e sargii isaa Ameerikaatti eega. Hin eege jechuun hin jaallate jechuudha. Ja'affaa hin eeggate jechuun waan beeku jechuudha. Namni waan hin beekne hin eegu. Waan beeku eega namni. Haleluuyaa. Hin eege jechuun wantoota beeku sun kun naaf ta'a. Dubartiin tokko gaafa ulfooftu hamma deessutti eeddi. Ulfa kana nan baadha. Nan daa. Akka nama ta'ee beekte. Utuu bineensa ta'e, utuu adurree ta'e, utuu saree ta'e hin nyaatti na kee abaasaa jetti. Naman baadha jechuun baqa beetti waan baattu jechuudha. Mee akkas godhaa. Waa dubbadhaa ofirratti dubbadhaa. Akka jettu inni eegaa jiru sirriidha. Isumatti eegaa jirtu sii laata. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti inni ilaaltan gara baakoon naqaa jedhe achoon naqe isinii wayyaa. Ameen jedha ayyaakaati. Isinii wayyaa jedheetu hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti waan dubbate hafuura qulqulluu erge Yesuus. Simoo kan biraa eeggan. Jennaan Yohaannis maal jedhe? Ana miti inni dhufaa jiru aniyyuu kophee caammaa isaatti bu'u hin danda'u. Ana miti inni na booddee dhufu cimaadha. Ni makkaatilaadiyaas. Inni irra dhufu raajii caala. Inni irra dhufu ergamoota caala. Inni irra dhufu Yesuusiidha. Simoo kan biraa eeggannaan no ana miti. Inni irra dhufu baay'ee narra caala. Aniyyuu kophee isaa maaloo asin jiru. Aniyyuu kophee isaatti bu'uun naaf hin ta'u. Qorichi manaa, qorichi gaa'ilaa, qorichi lubbuu, qorichi jireenyaa Yesuus dhufeera. Maal egaa አደገኛ እንግዳ ሰውን የማይረሳ ምርጥ ጓደኛ ለሰው ልጅ የተሰቀለ ብቻው አባት ኢየሱስ ከኋላ ይመጣ። ዮሐንስ እና እኔ አይደለሁም ጀ ኮተከስ ጎዲ ነማ ቦርቱቱ ጓደኛ ለተኔ ግን ለፈዱአ ለቀ ዱአ ፈያ ከንጎዱ tajaajila cimaa hin jiru. Faarfataa cimaa hin jiru. Faarfatamaa cimaan garuu jira. Irra sii deebi'a. Faarfataa cimaan hin jiru. Tajaajilaan hin jiru. Faarfatamaa cimaan garuu jira. Gubaa'ii kan dadhabsiise faarfataa cimaan hin jiru. Faarfatamaa cimaa malee. Sittani ma dhaggeeffadhu. Inni eeggatta taanaan in argatta. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 14 warra abdii waaqayyoon eeggatan humni isaanii naara. Akka joobiraa baalleedhaan hin ka'u. In fiigu garuu hin dadhaban. Isaan kun warra kamiidha? Warra eeggatan jedha ayyaati. Obbo eeggata aadde eeggattu gaashe eeggata har'a ergaasii qaba. Waaqayyo akkasiin jedha waan eeggattu faaroftee galta.
moofaftee galtan jenne warra eeggatan. Ambaa kun boqonnaa lama ta'e inni ilaaltan iddoo dhaabatanii eega irra dhaabbadhee maa itti jira eega jedheetu waan isa komadhee waan naa deemsu ilaala eegaa hirta waaqni komatama bar Abrahaamiyyuu komate maal laa goota jedhe Abrahaam maal laa goota hiyyoobuma nuti jennuyyuu ati isatuu dhugaa beeku dhugaa dhossuudhaa jedhe waaqayyo akkasiin jedhaar beeta eegaa jirta waan ansiif deebisuu qaba jedha. Isa warri keenya lafee tiruun bulte lafee taati jedhan ka kumbule lafee ta'a. Nama makiinaa cabseef ashuraansii jira waan isittiin ergin nama lola dhaqee xorataa qaba. Namni ka kun cabse hiriyaa booddee deema waliin qixxaatu afaan guuteen dubbatu eegaa jirta abdiidhaan eegaa jedha. Dhalatee waggaa 75 itti biyya isaa keessaa ba'e. Abrahaam waggaa 24 waaqayyoon eege. 24 eda'uu 75 99 dhalatee gaafa waggaa 75 Kaanaan ba'e Uur biyya Kalaadotaati jechi Gibxii keessaa ba'e. Waa piinijan Magitoon Agilaafiyaadis dhalatee gaafa waggaa 75 biyya isaa keessaa ba'e waggaa 75 eda'uu 24 99 gaafa 99 waan eeggate argate. Kana rifatte sareen jaamaa dhalteedhan. Narifatin waan bishaatul fina qaba. Luqaas boqonnaa tokko dhaqaa ilaala. Zakkaariyaas guyyaan lubummaa isaati taraan lubummaa isaatii sabra keenya garbeelii waaqarraa dhufe asii mana maqdasii keessaa ixaan ba'a waaqarraa waan isaan eegan ture har'a kennaa waaqarraa asii dhufa. Harka kee achi as natti agarsiisi tokko lafaa ka'iitii fuulduratti fiigi darbeen deema dhibe. Jari ka irra deebi jari ergaasi qaba eegaa irta lamaan saasi badhaasa ilaa nama 16 minjiru ofirraa naanna'e tooni abuuratti ga eegaa irta inni qabame gallakkifameera eegaa irta inni siin jedhame sirraa ka'eera. Ijeen dhumaa eeggate waan eeggatantu ta'e Elsaabeet akkas jette erga yeroon darbe waaqayyo na yaadate namoota gidduuttis ceephoonarraa kaaseette inni taan in eeggatta taanaan ameen jedhaa yaakaate si barbaadatuun ta'in si bira ga'a in eeggatta taanaan jee namas bukkeete si barbaadatuun ta'in si bira ga'a. Inni barbaadaniif inni barbaadan waan badeen eegan waggaa 40 booda radeebeen dubbadha waggaa 40 booda hawwii Israa'el raate waggaa 40 taa'e Museen biyya mootii Ormaa waggaa 40 harka warra Miidiyaanii dibamee ba'e guyyaan tokko jira nama waa'ee guyyicha beekama. Namni kan konjiu jechaa deemtu saaxinii du'aatu itti mul'ata. Namni guyyaan tokko jira jettu saaxinii du'aatu bira afaa deema. Ishee ittaantu isheen dubbadhu kun ishee sirriidha. Phaawulos mootota bira gaafa dhaabatu akkas jedha. Garaan koo nan ceepha'u jedha. Fuula waaqayyo duran tureedha. Namni kun maal eegaa abdii qaba. Hojii ergamootaatti ennaa ilaaltan jilbeenfataa kadhachaa faarfachaa waaqayyoon eegan eessatti mana hidhaatti. Amma manni keenya yoo mana hidhaati eeggachaa jirta taanaan ishee dhumaatti kun kan kee kanuma keeti. Abrahaam erga du'ee Isihaaqii qabeenyaa abbaa isaatii eeggateedha. Warra Geeraariin irraa ari'ee dhumarratti qoccolloo waan hin jirreef reeboo hojjete. Reeboo hojjechuun bal'anneerra jechuudha. Namni keenya ganama akka lafaa kee qaansiraa barbaada. Amma numna qabutti nan jiraadha. Sirraa cabsu Yesuus. Ganama lafaa ka'iiti abdii kee eegi. Nami duunaan anuma du'aa, nami dhabnaan anumatti dhamaa. Namni gubannaan anuma gubataa. Laakiin hun qaqqabun. Nuyi abdii du'uu hin qabnu, abdii gubachuu hin qabnu, abdii baduu hin qabnu, abdii jiraachuu qabnu. Nama dhimma kee keessa lixee haasa'u
adhiis hin jedhu yoo dandeessu nu taale gurra ishee keessa cuwa godhi maaltu gashee dhimma kee keessa namni waaqamoo namutu dhimma mataa ishee beettee maaliin miila ishee hin deemtu silaa makiinaa qabattee dhuftu nama namaan geenye cabsa namaan teessu jedhan nama namaan geenye cabsa namaan teessu jedhan baadiyyaa arrabsoo baadiyyaati nama namaan geenye cabsa namaan teessu harka keecha fuula kee irraame harka kee tawaasu yaa ta'ala bilaa kun dibata guyyaa borii kaasee saayit 8 gaditti mogosii argatta ameen jedha ayyaakaati Phexros namni biddeen baatu as hin jiru ennaan Yesuus Phexrosin akka jedhe waa namni qabu hin jiru ennaan mucaan tokko qurxummii 2 biddeen 5 namni meeqa 5,000 taa'ee biddeen 5 fi qurxummii 2 nyaachuudhaaf ta'anii eegu biddeen meeqa baaste qurxummii no namno nama 5,000 kana nyaachuudhaaf ta'a inka inni teegaayirtu sirraafe ollaagaa sirraafe firoota kee gaajare waaqa namni abdiinsaa fayyaa ta'e dhiiga isaa keessa baay'ee sin jiru san ajjeesu amanuun kan nu ajjeese dhukkuba sanu keessaa miti abdiin qabu hidhamaan abdii gaafa abdiin hiikuu hiikama hidhamaan mangistii poolisiin hidhee gaafa giddaaji fixuu hiikama hidhamaatti abbaa argee taphata hidhamaan meejool nama harka qabu reeba amma harkaa ba'utti fayyitaniittu hin jenne Yesuus dhaqaati dhiqadhaa dhiqatanii akka fayyan abdii qabu dhiqatanii fayyuudhaaf abdii qabu macaafa qulqulluu keessaa Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota baay'eef hin kadhate malee hin fayyimu hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti innaa ilaaltani fayyin jenneen ka'ii deemedhaniin silxaana wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti ilaaltani siree kee baatadhu deemi jedhee malee isaa fayyiteettatti hin jenne deemuu gaafa danda'e fayye gaafa Iliyaas lafa onaa dhaqee ciise maatu midhaan geesseef qurruun gaafa biraa deemte sagalee dhufe qurruun midhaan laatteef misaa laattee biraa deemnaan Iliyaas jedhe amma kan allaatti kanaa si gaadhe ka'ee mandara saraabataatti bahedheen hallaatti irraa gara nama lagaa gara mandara hallaatti irraa gara nama innaa Iliyaas gaafa isa kan allaatti nyaatee ka'u gara mandara saraabataatti bahe gaafa achi bahee jedhu dubartii tokko arge atama nama abdiin qabnetu waldaa keessa taattee yaadda maal namni mana raqeeyyuu abdiin qabedha namni jimaa bitatee abdiin qabaedha kotta akkas godha waan ani isiniin jedhu abdii keessan hin ta'u waan namni isin jedhu walakkaan abdii kee miti inka waa waaqayyo isin jedhu abdii keeti eenyutu abdiidhaan eeggate naa jettan Yaaqoob lafa onaarra rafe 28 lakkoofsa 16 dhagaa boraafatee sana fuudhee mosoosoo kaa'e biyya Itoophiyaa kana keessaa gaafa mana barumsaa ijaaruuf jedhan dhagaa bu'uuraa kaa'u namni abdii qabu Yaaqoob lafa onaarra dhagaa bu'uuraa kaa'e dhagaa bu'uuraa ergaasii qaba nasee dishee kilaadiyaas mul'atan hima fudhattaala rakkinni kee si ajjeesa tun ta'e dhagaa bu'uuraa sii ta'a dhagaa bu'uuraa kaa'e Yaaqoob sagaleen siis maal jedha karaa kanarra deebitee dhuftaa jedheen dhagaa bu'uuraa sii ta'a rakkinichi jechi namaa arrabi namaa gargaarsi namaa arrabsoon namaa dhagaa bu'uuraa siif ta'a cal jedhii bira darbi ati abbee waaqayyo waa godheera dhagaa bu'uuraa kaa'ee darbe abdiidhaaf deebitee asirra dhuftatti hin jedhe mitiire akkasii lakkoofsa 15 bata lakkoofsa 16 achumaan Yaaqoob irribaa dammaqee waaqayyo dhugumaan iddoo kana jira ameen jedha Yaaqoob eessarraa dammaqee iddoo kana jira jedheetu dhagaa ishee buraafate sana maal go'e dhagaa bu'uuraa kaa'e edaa jalqaba Yaaqoobtu dhagaa bu'uuraa kaa'e bisa warri biyya bushan dhagaa kaa'an achirraa fuudhani maaliif waaqayyo na rakkise bagas rakkise maaliif jedha ayyaati dhagaa bu'uuraa keessa waa waaqayyo si rakkiseef halleluuyaa maaliif jedha ayyaati dhagaa bu'uuraa keessa deebii irratti dhagaa bu'uuraatiin maal jedhe Beetlehem jedhe maqaatti obbaas mana barumsaa Beetlehem jetta barana sooromte
naman dandeenye wajjin mul'ata kee sheerii goonaan maal godhaa ofis kufee sis kuffisa nama mul'aticha sheerii gochuu danda'u tun ta'in nama mul'aticha hojjechuu danda'u siifis dhimma baasaa ofis dhimma baafata dandeettii kee nama sheerii gochuu danda'e nama ittiin hojjenne hojii sheerii godhiniif sheerii gochuu jechuun hiruufiidha kan akkas godhe na gargaari yeroo tokko waan hin dandeenyetti dhanneetu dandeettiin keenya kufaa ta'e waan hin dandeenyetti galleetu dandeettiin keenya kufaa ta'e waan dandeenyu sana fuunee nama danda'u tilaachuu Yaaqoob waan danda'u godhe amma deebi'ee dhufutti deebi'ee gaafa dhufu Beetlehem እስከ ዛሬ ድረስ ቤትሌም እስከ ዘላለም ቤትሌም አሜን ጀራ ያካት ገሩ ጋባነት ብለ ቤትሌም ምትለፈውናት ሜ ዋቀዮ ጀራ ነደገሲሴ ነአርግሲሴ ነጀላን ነሶዳ ገሩ ነረከደዳ ከነቤካ ዋን ተገርሲሴ ዋን አርግኔ ዋን አገኘ ብረከን ዋን የገተን ነርገቱ inni gara biraan waaqayyo biyya lafaa jaallate jedheetu ilma isaa tokkicha kenneef jedhe ilmi isaa immoo isa jaallatu nafsee isaa kenne Yesuus wanti nafsee caalee maaltu jira ergaasii qaba wal fakkeessinee deem gooftaa fakkaannee deemna Daawittu beeta mangistii eega akka noolin galleef Saa'oltu isa jibba waan Daawit eegutti miti raawwate beettu jiran utunam tokko Saa'ol itti rasaasan tokkosin maraachise eenyu waaqayyo Daawitoo itti mana jala Saa'ol ba'eeraa kottuu gadi inka inni bakka itti teessu qabatee si rakkisu maraatummaan gadi ba'eeti milkoofteetta